Galatuma. Asham alaaman isaa namni xinnaa guddaa jaarsaaf jaarti. Kabajamtoota daawwattoota televezyiina faana kun Riittaa Shoodha. Har'as keessummaa jabaatii tokko isiniif affeeree jira. Dargaggoodha. Aartii Oromoo kana keessatti shoora olaanaa taphatee jira. Biyya keessas akkasumas baqachuudhaan biyya Keeniyaa turuudhaan aartii Oromoo kanaaf waan danda'u hunda godhee jira. Abduu Buwaaqoo kan King Sama biyya Ambaalee ture aartii kana keessatti maal gochaa beekan jedhu Riittaa Shoorratti sin taphachiisa. Aartist Abduu Buwaaqoo kan King Sama waliin turtii bareedaa taasifnee jirra. Gama ogummaa daayirektingiitiin Fayyisaa Addunyaa kaameraaf sagalee Nimoona Riittaa qopheessaaf dhiyeessaa Riittaa Taaddalaati. Kan akkanatti na bareeche Abbukkii Pirootokool magaalaa Adaamaa gamoo Ooliyaar jalatti argama. Guddaa galatoomiin ja'aani. Ceesiftuu booda Abduu Buwaaqoo kan King Sama waliin Riittaa Shoo keessatti sin eega. Nafaana bu'aa. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan. Keessummaan kiyyaarraa Abduu Buwaaqoo yookaan King Sama. Baga nagaan naa dhufte yooyyaa. Yooyyaa. Hayyee akka itti dhuftu piroodiisara kiyyaaf himee gaaffilee muraasa asirratti naa kaa'ee jira. Isaan bu'uura godhachuudhaan turtii bareedaa waliin taasifna. Jalqaba garuu osoo har'a bifa addateen eebbaan sagantaa keenya saaqne bareedee yaada. Bariin nagaa, bara bariin nagaa, bobbaan nagaa, bobbaan namasaa nagaa, xiqqaan nagaa, guddaan nagaa, ala warri nu nagaa, elelleen nagaa, elemtuun nagaa, elema gaadiin nagaa, saawuleen nagaa, waaqii roobee ala dambara guuta. Uummata keenyaa fi warra faana reediyoo, faana TV kan cufayyuu waaqan nagaa guuta. Arraba nu qajeela. Gaafii arraba qajeelchi. Deebii arraba qajeelchi. Anaaf Riittaallee haasaa walti nu qajeelchi. Finni qajeelchi. Warra finna qajeelchi. Tigiraa hin jenne, Amaar hin jenne, Oromoo hin jenne, Affaar hin jenne, Soomalii hin jenne, Debuub hin jenne, Beenshaangul Gumuz hin jenne, uummata Itoophiyaa cufaa arraba walti qajeelchi. Keenya erganne keenya ilma laduu ta'e namni dabarse. Haa qaban. Mee chiirsi haa jennu. As dhiyaadhu. Aartist King Samaan naannoo Booranaa Gujii haga gidduutitti sirriitti beekamta. Namni akka sirriitti beeku King Samaan eenyu? King Samaan kun sirbee taphachiisaa, haasa'ee kofalchiisaa, gowwaa dallansiisaa, galli roqomsiisaa King Sama jedhama. Abduu Buwaaqoo alakee waaqoo. Abduu Buwaaqoo. Bareeda. Mee hojiiwwan aartii kana ijoollummaa keetirraa akka jalqabdeen beekaa. Ijoollummaa keetiinis kiraaroo kan bees gitaaraa akka taphattu kanas nama naannoo kibbaatii gara keessanii dhufee tokkorraa akka barattee odeeffadheen jira. Waa'ee isaanitti himee. Ani diqeen kiyyaanuu gaafa na lakkisi naan duratti warri keenya warra ilmaan waaqoo saamaa jedhanii King Sama wanni jedhu kuniyyuu ilmaan waaqoo saamaa jedhan warri saamaa kunini weedduu warri ilmaan waaqoo saamaa jiru weedduu teenna jira. Agartee badhaasooti yooyya waareen ganamfatte daaluuti yaamaaruun tee barfatte warri gaaf Abaabilee Akaakilee. Gan dhibbaa fi wayitiin dura gan dhibbaa fi shantamaan duratti weedduu weeddifamte. Kanaaf warri keenya weedduu warri keenyaa jira. Warri keenya durii dhalootaanuu warra weeddisu warra sirbu. Kanaaf atamoo obboleeyyantii na gaafata obboleeyyantii cuftuun sirbiti. In faarsiti nama obboleeyyantii faaruu faarsiti namni sirbu na callaa. For example jira namni dhibiilleen kaatillee ni beekta. Waariyoon faan namni obboleeyyantii hedduun in faarsiti. Nalleen durii jalqabe irra faarsa ture dhiqeennaan. Gaafum lafa uf baradhee diqaadhee gartee ganna 5-6 kan akkas ga'iyyuu ani diqeennaanuu akka jedhanitti gaafa jilbaan deemuyyuu yoo namni waa dhaatu in gammadaa jedhan bakka akkasumatti gartee fiilingiin isaa jira kan arginu jire diqeennaanuu achumaan jabaadhee eegi guddadhee ganna 4-5 ga'illee inum sirbaa inum akkasum gammadaa inum taphadhaa sirba namni sirbi cufe sirbaa diqeennaanuu. Achumaan jabeeffadhee ganna 6-7 ga'ee naannoo gan 7 irratti ani kiraarii cufindhaa in sirbaa ani gan 7 gaaf gan xiqqaa suniyyuu ani ka kuta tokko
in sirbaa nam tokko geetu jedhanii geetuun kun nama nam beeku gaafi yoon jaarsa inni warra nam deebuubii gara inni gara warra deebuubii kana lafteen dhufee ollaa keen dhufee akka inni kun dhufellee inni maybe akka inni naan beeku fa'aa yoo silaa danda'ani jedhanii booranni duri ilmee gata. Yoo gatu kana intal xiqqoo tokko intal tokko gatanii intal taan ammoo warri deebuubii kun fuudhee guddifate. Warri fuudhee guddifatee intalti tun deebuubii keessa guddattee eegisuun warri isaanii barbaadu dhuftee warri isaanii kasiin barbaadu dhufti kun ollaa keenna geetuun kunillee hin gullufe. Geetuun kun wasiila isiiti. Obboleessi dhiirsisii. Achitti kiraar naa kenne kiraar naa midhaasee inni kiraaraan akkas sirbaa kiraar naa kennee gaafas kiraar sun na barsiise kiraar akka taphatan sun an gaafasu yoo inni anin sirbaa yoo inni kiraar dhabu anin sirba. Akkas na argee naan kiraari midhaasee ufi ka qabu kaaniin itti ka dhibbinaa midhaasee inni ka gogaree irra midhaasan qaba. Kiraari kaan naa kennee duuba kiraari kaaniin sirbuu jalqabee kiraari kaanii eegee odaan jedhu namni Firenjii tokko Frank Uulaa jedhanii nama Noorweetii Firenjii gitaara bitee naa kenne xiqqaan gaafas. Gaayidii isaa naa kenne akkasiin gulu baradhee namuu nan barsiifne ofumaan dha'u baradhee gitaarri lakkisansa taphadha. Eegisuni waaqii karaa addiqeenuu kiyyaanuu faaruu oddoo kanamaatu beeku kiyyayyuun qabaa. Ka gaafas kwaayirii gaafas cheerchii keessatti ani xiqqaa kwaayirii keessa ejjuu hin danda'u. Garuu achi ejjee kiraarii fadhaa yookaan dibbeedha. Garuu kwaayirooti kan warri gurguddaan kaan ejjanii faarfannaa hin faarsan. So akkasiin jalqabee. Mee gara hojii kee uummanni sirriitti kan itti si beeke hojiin kee jalqaba tokkummaa ka jedhu na fakkaata. Sirbi kun keessumattuu daangaa irratti wal dhabdee jiru kanarraa kaatee akka barreessite sirba kana. Naannoo Keeniyaa kana keessatti illee sirbuma kana yeroo balaa xiyyaaraa hin beekamu waan ta'eef hayyoonni hedduu dhumatan sana waan jiru hunda hubattee sarraa kaatee waan hojjetteef fudhatama naannoo Keeniyaa fi Boorana kana baay'ee tokko guddaadha. Waltajjii gurguddaa irratti sirbitee jaalatamummaa guddaatti argattee jirta. Akkasumas ambaasaaddara ta'uudhaan naannoo sanitti hojii babbareedaa hojjetteetta. Waa'ee isaallee sunatti himtee natti tola. Ani biyyuma keenya kan keessa guddadhee haaluma jireenyaa wal qabateen gaafas mootummaa barsuunillee walii galuu hin dandeenye biyyi tana bahee naannoo Marsabeet jedhamtan dhufee Marsabeet Keeniyaa keessa kaawuntii Marsabeet Keeniyaa achi dhufee gaafa ani achittuu gaafa sodoo sirbuu gaaf warri MPs warra paarlamentii warri namni gurguddaan abbootii siyaasaa warri siyaasaa dhumati gaafa pileen kiraashiin sun yaadannoo warra kale Dooktar Gurraachifaa Gurraacha Boruu Galgalfaa Bonayyaa Adiifaa Dooktar Bonayyaa faa Bonayyaa Adiifaa innillee gam Gabraa Gurraachillee gam Booranaa kaan dhibiillee Abdii Taarii haa jedhamu innillee Boorana gaafas warri oduu nagaa naannoo Marsabeeti sun Gabraaf Booranaaf Reendiltii guttoo walaati. So gaafas warri nagaa buusa kayaa'u jiru indegeen sun gubatteeni dhumatan. Guyyaa indegeen sun gubatti sun achi jira. Indegeen sun akka keessa baasan agartee akka warri sun indegeen sun keessatti guban namni itti game sila keessa baasu mokkore kabire jaanju naafatu. So akka warri sun gubati maalirratti akka warri gubatu wanni kun garana nyaatee muuziqaa sun hojjedhe. Muuziqaa tokkummaa jedhu sun hojjedhe. Muuziqaa sun akka malee fagaatee garuu ani hin beekamu kilippii maroon hojjetaniif. Maroo viidiyoon hojjetaniif hin beekamu. Akka malee jaalatama argatee muuziqaan sun akka malee nama hedduun jaalatee garuu beekamtii hin arganne kilippii maroon qabne. Kilippii waan hin qabne adda simbaas namni. Nan beekan. Garuu muuziqaan sun akka malee naannoo sunitti nama wal taraarsee gaafa sana afaan hin beeku afaan Kiswahilii kan hin beeku miidiyaa biyya ka NTV jedhan National TV irratti akkamina amma barbaadee dhabe garuu gaafas TV irratti naasofsiisanii waan naasofsiisan kan afaan naan galanii nama afaan naa deebisu naan barbaanne gurraaleen achumatti yaamte maangul nami muuziqaa sun sirbee naani guyyaa warri obba sun nami booyee obbaye. Gaafa san dhiyoo dhufee shilingii 86 argan. Shilingii 86 gaafas jechuun beese gadhiyaattuuni. Waan ajaa'ibaati. Achumaan
county commissioner jechuun gaafas district commissioner jedhani district commissioner gaafas waliin waan nagaa buusuu gaafas deemne waan sun irratti beekamtii cufnaa kennan ambassador nagaa cufna tolchanii akka district marsabeeti sun Keenyaa keessatti so fly du deemne waan nagaa somne enjoon hedduun kiiboordii gitaarii maali akka malee na badhaasan gaafas Isumaan istiidiyoo banate? lakki namaa qooti gaafas narda barta. Ijoollummaa keetiin qabsoo Oromoo kana keessatti aarsaa hedduu kaffatteeltaa sababni biyyaatti baqatte illee hidhaanii fi gidiraan gaafa sitti baay'atudha. Ijoollummaa keetiin addarrummaadhaan dargaggoota cinaa hiriirtee mootummaa darbisan kuffisuu keessatti shoora olaanaa taphatteetta. Adabbiiwwan hedduu sirra gahee dhumarratti boolloo 14 si qochisiisaan achumaan gara Keeniyaa baddinaan jedhe. Kaarree busiin jedhe kan. Gara Keeniyaa kan baqate. Gumaanuu gaafas mootummaa sun mormaa ture. Mootummaa sun mormaa ture. Hin mormee hin jaalanne gaafas naannoo itti lolaatti amma aanamiyoo naannoo itti lolaa na beekani. Gaafas waan hin ta'in hin qabu. Agartee didda mootummaa sun jibbini. Agartee nama gartee namti daa'iman gaafas. Kana namum kan akka poolisiin nu qabuu jibbiti gartee kummee arma maana si qabna maa yakkuu danda'a jedhanii na qabanii gaafas nu nama hedduu waliin nu qabanii du'aayyuu nu murteessanii gartee akka nu fixan bulchaan godina gaafasi poolisii Oromiyaatiin wal dubbatee warri kun dhumachuu hin qabu warri kun lubbuu ba'uu qaba mana murtiin dhiyeessuu qabnaadhe waan kanaan chaalenjee beekaa bakka itti murtaa'u eegi murtaa'een duuba fixanii jedhee akkasiin fuudhee nu baqate mana murtii nu dhaabanii birri 100tiin ganna dhiisan. Gaafas ammoo ani mishigi 14 harki kiyyaan qote harki kun na dhiigee sururru gadhiisuun fedhu. Agartee hojja gadhiisee itti deebi'u na dhukkubre. Bakka amma akkasum qabadhee akkasumatti afaan naa kaani warri afaan namaan kaa'u namuma ankaafaan na jala guurkaanti afaan naa kaa sagalee waan nyaatamu. Afaan naa kaa akkasiin sururruun boor 14 na qochisiisanii eegi suni agduwaa agna ajjeesan uf sodaadhe lubbuutti uf sodaadhe naan biyya bahe gaafas. Sirboota hedduu qabdaa baay'ee isaanii sumatu qindeessa. Anumatu jira. Namoota hedduudhaaf akka qindeessite argeen jira toora YouTube irratti. Booranaa Studio kan jedhu hedduun isaa sirboota keetiin harka keetiin kan qindaa'edha. Mee sirboota hagamii qabda? 70 wayiin gaani. Waaw aadaa keenya naannoo Booranaa jiru sirriitti beeksuudhaaf nama shoora olaanaa taphatteedha. Gaafa ani kiiboordii dhaga'u dimtsi isii qoonqoo isii hojja dhaga'u. Qoonqoo jechuun sagalee isii gartee. Qoonqoon isii gala. Antanaaf reefa fa'aa wal nuun gala isii jedha. Ayyoo qoonqoo sagalee kiiboordii dhaga'u kan gitaarii dhaga'u duri inni akkama tunneen akkuma gaaf xiqqaa hojja kuwaasii dib isiin amma hojjatillee duri kuwaasii taphattee beektaa miti. Yoo isiin kuwaasii qoonqoo isii sagalee isii dubbatti isii lafa dhoof dib isin jettu dhageettu ce'uun fee utaaltee deemtaa miti namni kuwaasii jaalata akkas. Akkasuma gitaarii taanaan kiiboordii taanaan yoo dhaga'u akka malee qoonqoo sagalee isii jaaladha. Kan namaa qindeessi dhiyaaf nama hedduu qindeessee keessumattuu gaafa biyya gad deebi'u silaa asii dubbachuu barbaade gartee eegi keenya irraa biyyatti akka hin deebi'een eegi jijjiiramni kun dhufe jijjiiramni Abiy Ahmed kun dhufe. Achum taa'ee laalee jijjiirama kun naa ta'a jedhee biyya ormaa keessatti rakkoo guddoo argadhe. Ani eegi uf baradheeyyuu eegi keenya sullee eeggale. Annama akka malee naga jaalata. Amma yaadi kee jedhaa miti. Kun bunatti as na tuqee galti. Angaruu naga jaalata. Mee sirboota hedduu qabda. Tokkummaa kana affeerree erga uummanni itti bohaare booda walitti deebinu. Kabajamtoota daawwattoota kennaa sirba Abduu Bu'aaqoo kan King Saamaa tokkummaa kana daawwadhaatii walitti deebina. Hayyi daawwattoota kennaa walitti deebinee jirra sirbichaan yeroo bareedaa dabarsitanii jirtu hedhiin abdadha. Artistii waliigalaa King Saamaa waliin jirra. Mee sirba kee hedduu caqaseen jira. Sirba kee tokko hojiin qabaa oduun barbaadu kan jedhu tokko baay'ee ajaa'iba. Maalinni mee oduutu sitti baay'atee jamana kana? Ani fi oduun fedhu hojii qabaa jira. Maal jechuun? Oduu jechuun namni hedduun bara kana oduu isaatti guddoo kenna. Yeroo isaa guddoo oduu kenna. Hojiidhaaf hin kennu. Hojiif hin kennu. Maal ta'e egaa Booranni waan inni jedhe
Fuula dhakaan jiru tarriin hin jirtu. Fuula tarriin jirtu dhakaan hin jiru. Akkas jechuun maal seeta booranii durii hojjaa horitisu. Namni kun akkanaa namni kun akkanaa yoo jecha haasa kan warra kan caqasee ta'e karaatti garuu gahu. Kanaaf fuula oduu warra kan caqasurra hojjetii dabruutti hojjetii fufuunaa wayyaa. Sirba baay'ee bareedaadha. Namoonni baay'ee waa'ee abbaa xiyyeeffannaatiin kennan waa'ee haadhaati kan sirban weellistoonni jechuu kiyya. Ati garuu waan jiru madaaltee waa'ee abbaallee rikooginishiiniin beekamtiin kennamuufii qabattee sirbiteetta. Waa'ee sirboota haadhaa fi abbaas sirbitee kaname maaltu sababa sii ta'e? Sirbi kun beektaa atillee abbaaniti. Atiyyuu abbaa miti. Ilmee kan keen jaalattaa. Akkuma ammoo ilmee tante si jaalatti. Namni hedduun jaalala haadha callaa argu malee abbaan argu. Namni hedduun akka inni itti argu namni akka malee nam jaalatu kan ilmee tan guddisu haadha callaa argan. Garuu dadhabbiif danfii abbaa hin mul'atu. Weellisaan kamuu kaaseettoo kan albama isaa keessatti waa'ee haadhaa gaafa maku waa'ee abbaa gonkumaa yaadatee hin beeku jechuun danda'ama. Waan abbaa sii dubbatu caalaa yookiin waan haadhaa dubbattee irra namni rikooganaayiz ta'u. Bakka waan haadhaa. Garuu yoo agi daa'imni gara kee jiru haati guddoo gaara galti. Protect kasi godhu. Agartee amma gurbaa kan kee an booran keessatti aga abbaan jiru gurbaa waan gaafatan. Otoo mucaan kan kennaa hojjeese abbaa gaafata. Yoo abbaan jiraate. Haga kana riiskii fudhatee jechuudha abbaa. Kanaafuu abbaan rikooganaayiz qabna. Abbaan beekamtii argachuu qabna. Baay'ee bareedaadha. Waltajjiiwwan garaagaraa irratti perform gaafa gootu argeen jira. Ugaandaa, Keeniyaa biyyoota ollaa deemtee hojjette. Ka Keeniyaa maleeyyuu Tanzaaniyaa deemee performee beeka, Ugaandaa deemee performee beeka. Waan pastoralist wiikii irratti, pastoralist waan warra horsiisee bulaa irratti. Intalti xixiqqooleen akkasuma elemaan aga isteet hawusii cufa deemte. Uruu Keeniyaataan badhaasa kenneefii jira. Maallaqas beekamtiillee. Sababni isaa maal? Beeseellee argatte, birriillee argatte. Ijoollee xixiqqoo taalentii qabdu gaafa walta yaamanii jira. Gaafa barbaadanii jira. Sun irratti. Achitti perform gooteetti uruu Keeniyaatirraa badhaasa kan argatte? Badhaasa kan argatte. Ambaasaadara nageenyaa waan turteef Keeniyaatti. Ergaa dhuftee booda sirba bareedaa tokko hojjetteetta. Sirba amma hojjettee kan poolisii irratti illee ijoolleen kee lamaanuu hin jiranii. Poolisiin jaalattaa haa jedhu. Ani biyya deebi'ee naani xiqqoo taa'ee gaaf deebi'ee filoorma dargaggoo jedha tokko filoorma dargaggoo qubadhee yaabalootti hojiin boorana yaabalootti mekelaakiyaa wal cina qubadhe. Mekelaakiyaa asiin ta'etti kaambiin mekelaakiyaa tanaa fulaan bakki mekelaakiyaan ta'etti humniti raayyaan ittis biyya. Dhalaattu ta'etti qubatti aanleen as qubata. Garuu akkii ani akka warri itti na dhiyaatu. Isum jijjiirame kun akkas godhutti hin beeku. Akka warri itti natti dhiyaatu argee waan iddoo walaasumnee warri sun eegi sun waraan juntaa kan deemanii nama hedduun yaadu. Garuu gaafa warri jiru achitti walaasumnaa. Edee bakka akka malee wal dhadhee walii galle yaadu warra cufu argee warri kun ani asirrafa warri ammoo daangaa map Itoophiyaan map Itoophiyaan jiraa miti. Kaartaan Itoophiyaa kun jiraa miti. Kaartaan Itoophiyaa kun sheeppiyaan maqaba kan hin qabu hojja mekelaakiyaan jira. An ka poolisii jalaan sirbe ka mekelakiyaa gaafas sirbe. Gaafan ka mekelakiyaa sirbe. Juntaan mootummaa kan weerarri naan lol. Walaasofnee naan yaadi warra naan jedhe. Yaadi warra kaan argee hubadhee naan muuziqaa hojjette. Maaseet yaadaan namni waliin gallee malee otoo silaa yaadi walii galchanii rakkoon hedduun hin uumamu. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu marsaa lammaffaa gaaffilee suuraatiin walitti deebina. Hayyee daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Riittaashoo televezyiina faanaatiin daawwachaa jirtan marsaa lammaffaa gaaffilee suuraa irratti argamna. King Saama sakandii 10 sii kennaa. Abstract pictures waan argitu daddaftee natti himta. Qophooftee? Suuraa jalqabaa laaluuf jenna. Computer. Kuni nama guddaa jira ka koofiyaa qabu. Tokko.
Nama lamatti kaamila kas walti hidhatee miila walti hidhamee jiru jira. Lama. Funnaan kan irrallee kunoo namatti jira. Bravo. Ijji lamaan dubartoota lamatu jira. Funyaan illee dubartii akka jira. Gubbaalleen kaciiftu jira. Kas gara addaatti kaciiftu tokko jirte. Gurroo. Gurrallee keessa gurgam kanaallee namatti kee jira. Qabxii guutuu. Hayyee suuraa lammaffaa ilaaluuf jennaa qophiidha. Kompiitara. Kunneen namuma jira. Gam kanaan oolaatti akkasuma gaddeeffatee jira. Gam kaaniin saree dur fuuldura ijaa. Takka dabali. Gam kaaniin waan akka booyyee tokko dhibii gubbaa tanaan jira. Farda. Farda walitti. Farda waan akka fardaa jiru. Mataan isaa fardi lama jira gidee. Farda lama oolaa waliin fakkaatu. 75 sii kenna. Okay. Ilisaa kan keessa nama jira. Ijji lamaan nama. Ijji lamaan nama gubbaa kana gam duraatiin fardi fakkaata. Gam duubaatiin oolaan fakkaatu wanis oolaa gaaf qaba. Suuraa itti aanu. Sakandii 10 qabdaa suuraalee hiikaa qaban sadi natti himta kanarraayis. Kompiitara. Okay, nama jira. Nama guddaa bravo tokko. Nama guddaa jira. Nama fardiir ta'a. Bravo. Nama lafa rafu jira. Bravo. Dhimma argatteetta. Baay'ee bareeda. Suuraa isa xumuraa sadi gaafatamtaa kompiitara. Mata namaa jira. Mataan nama kun garuu koola allaattii koolli risaa fakkaata. Nama miil tokko akkas gad dhaabatee gara fuulduraatiin. Jilba akkas dhaabatee. Harka jira, harka kan keessa simbirree jira, armalleen gam jalaatti fuula namaa akkas fuula gara jira. Sakandii xumuramee jira. Jalli isaa namoota baay'ee tokko ciisetu jira laata. Gubbaa allaatti mataa isaa allaattiidha. Gara fuulaa funyaan isaa dabalatee dubartiitu jira jechuudha. Harki isaa gubbaa simbira jira. Baay'ee bareedaadha. Akka waliigalaatti parsantii 90 ol argattee dandeettiin waa hubachuu keetii baay'ee bareedaadha. Ceesiftuu booda gaafa walitti deebinu ammas bohaartiin keenyatti fufa. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa boqonnaa fudhaatii walitti deebina. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa ceesiftuu booda walitti deebinee jirra. Riittaa Shoo Televiziyoona Faanaattiin daawwachaa jirtan marsaa isa xumura xiinsammuu irratti argamna. Kingo mee hiriyoonni kee maatiin kee kasi beekan amala isaa hin beekan jennee kan yaadne biratti hanga Booranatti bilbilaan soqnee odeeffannoo waa'ee keetii funaannee gara iddoo gaafii keetitti deemi. Gaafiin inni jalqabaa beelladoota manaa jaalattu keessaa sadi naa barreessi. Saree akka malee jaalata. Loon jaalata. Gochoota si gammachiisan sadi naa barreessi. Okay. Weellisuu. Lammaffaa. Playing instruments. Sadaffaa. Ijoollee kiyya waliin guddoo taphachuu. Maatii waliin oolu waliin. Akka malee fedha sun tokkoffaa naa ta'uu qaba. Bineensota bosonaa keessaa sadi. Sattawwaa akka malee jaaladha. Saala diidaa kan jedhanis jira. Sadaffaa leenca. Colors baay'ee jaalattu keessaa sadi naa barreessi. Adiin jaaladha. Lammaffaa buluun jaaladha. Sadaffaa diimaan jaaladha. Hayyee deebii keenee walaa madaalchisu. Waan hiriyoonni keenatti mana sirra jira. Beelladoota manaa keessaa maal deebistee? Sareen jaaladha, loon jaaladha, re'een jaaladha. Kanas jiru immoo ra'ee, gaalaa fi adurreedha. Qabxii tokko kennadhu fuulduratti. Tokko. Lammaffaa irra too. Maal jaalatta? Gochoota? Weellisuu, meeshaa taphachuu fi maatii kiyya waliin dabarsuu. Bravo! Sirbuu, qindeessuu fi daa'imman isaa waliin taphachuudha. Sadii guutuu argattee jirti? Sadii argadde. Bineensota alaa bosonaa maaltu jira? Lamatu akka odeeffannootti argame na fakkaata. Leencaa fi harree diidoo. Yaa. Leencaa fi harree diidoo. Colors yookaan bifa jaalattu keessaa. Adiin jaaladha. Buluun jaaladha. Diimaan jaaladha. Laaluu qabdee? Laalu. Adii, diimaa fi magariisa. Nama argattee taajee. Bravo! Iddoo keetitti deebi'i.
Baay'ee bareedaadha. Akka waliigalaatti parsantii 90 ol argatteetta. Ammas hojiiwwan babbareedaa hojjechuudhaan deebinee akka wal arginu abdii guddaan qaba jechuudha. Waamicha kiyya kabajuudhaan argamuu keetiin maqaa daawwattoota televizyiina Faanaa Riittaashootiin guddaa galatoomsiin jira. Galatooma sanillee.